Namoonni hojii onlaayinii hojjechuuf fedha qabdan yookaan yaalaa jirtan jalqaba kan isin adda baafachuu qabdan inni guddaan karaalee maallaqni ittiin hojjetamu yookaan karaalee hojiin ittiin hojjetamanii fi ogummaa hojichaaf barbaachisanidha. Kana sirriitti hubachuudha. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan maal akka hojjettan akkuma addunyaatti amanamoo fi beekamoo ta'an akkasumas hojjechuuf maaltu akka barbaachisan ogummaa kam akka barachuu qabdan salphaatti ifa godhuun gadi fageenyaan isiniif ibsa. Rakkoon yookaan namoonni baay'ee kan burjaaja'an kana waan ta'eef ani immoo gabaabsee isiniif ibsuu yaala. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irraa hojii onlaayinii hojjedhaa maallaqa argadhaa guyyaatti doolaara 100 akkasumas mallee hojjedhaa jedhu. Inumaa viidiyoo qofa ilaaluun yookaan geemii taphachuun guyyaatti doolaara meeqa hojjedhaa jedhu. Ijoollee hedduun kanatti yeroo isaanii qisaasessuun boodarra inumaa nuffuun waanuma hojii onlaayinii jedhamu kana hunda shakkan baay'eedha. Chaanal kanarraa garuu furmaata isaa ni argattu. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan maal akka hojjettan akkuma addunyaatti amanamoo fi beekamoo ta'an akkasumas hojjechuuf hoo maaltu akka barbaachisan ogummaa kam akka barachuu qabdan gadi fageenyaan isiniif ibsa. Hojii kamiyyuu hojjechuuf yookaan barachuuf maal akka ta'an maaliif akka barattan dura adda baastee hubachuun dirqama. Yoo kana hin taane ni burjaajofta. Yeroo keenya qisaasessitu dhamaatii guddaaf irra ni saaxilamta. Kanaafuu ati waanuma dhageesse hunda barachuuf hojjechuuf yaaluu osoo hin taane dura akkuma duraan isiniif kaasuu yaale karaalee maallaqni ittiin hojjetamu yookaan hojiin ittiin hojjetamu fi ogummaan yookaan iskil kan jennu sana adda baafachuudha. Ogummaa gaafa jennu viidiyoo editing, graphic design, data entry, copywriting fi kan kana fakkaatanidha. Hubadhaa asitti wanti isin ibsuu barbaadu namni content creation hojjetu tokko yookaan YouTube channel qabu tokko viidiyoo editing danda'uu qaba. Graphic design danda'uu qaba. Copywriting danda'uu qaba jechuudha. Akkasumas kanneen kana dandeessa taanaan freelancerii hojjechuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu yoo kanneen kana dandeessa ta'ee kanneen alfan kana dandeessa yoo ta'ee freelancerii hojjechuu dandeessa. Immoo nichii yookaan waan irratti hojjettu qabaata taanaan kontentii mataa kee irraa uumtee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Ta'ullee content creation hojjechuudhaaf nichii mataa kee yookaan yaada mataa kee qabaachuu qabda. Kanaafuu content creation jechuun akka namoonni biroo ilaalan, dhaggeeffatan, dubbisan fi barataniif kontentii maxxansuu yookaan uumuu jechuudha. Inni lammaffaan freelanceriidha. Freelancer jechuun nama hojii isaa ofiif hojjetu yookaan dhaabbata tokko jalatti qacaramuun hojii kaffaltii irratti hundaa'ee kan hojjetu jechuudha. Kunis weebsaayitoota gurguddoo kanneen akka Upwork, Fiverr fi kan kana fakkaatan irratti hojjetamu. Kanneen biraa dabalataan LinkedIn irra yeroo tokko ni fayyada garuu irraan caalatti akka addunyaatti namoonni baay'een kan fayyadaman Upworkidha. Upworkin recognize kan godhu keessaa inni tokko direct karaa baankitiin isiniif kaffala. Fiverris gaariidha garuu yeroo baay'ee haala kaffaltii irratti rakkisaadha. Yeroo tokko biyyoota adda addaa keessattuu kanneen akka Afrikaa keessatti haala kaffaltii irratti rakkisa. Garuu haa ta'uutii namoonni tokko pioneer warri qaban fayyadamuu danda'u. Haa ta'uutii akka koottani kanan isiniif filadhu Upworkidha. Ta'ullee yeroo ammaa kana Upwork irratti kan rakkisaa jiru jalqaba connect bitachuun dirqamadha. Connect sana bitachuuf garuu direct kaffaltii miti. Ta'ullee hojii online hojjechuu barbaadde yoo ta'e kaffaltii akka addunyaatti fudhachuudhaaf jalqaba pioneer qabaachuu qabda. Pioneeriin dirqama. PayPal yoo ta'e amma biyyoota tokko keessatti eeyyamamaa miti.
Daarektii baankii biyyoota tokko irratti yamamaa miti. Kanaafuu Payoneer qabaachuun dirqama jechuudha. Ta'ullee ammatti biyyoota hedduu keessatti kan salphatu kiriptoo exchangeedha. Kana jechuunis kiriptoo waaleetii jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een keessaa nama Baayinaansii beektu. Akkasumas Baayibiitiin illee ni fayyada jechuudha. Inni sadaffaan tireedingiidha. Egaa tireedingii gaafa jennu hedduudha. Ammaaf garuu haala qabatamaa ammaa fi amanamoo ta'an addunyaa guutuun itti fayyadamaa jiran akkasumas bu'a qabeessa si taasisanii fi barachuuf irree salphumatti YouTube viidiyoo adda addaa fi barruu biloogota adda addaa irraa salphumatti barachuu dandeessudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti kanneen ijoo ta'anii fi barbaachisoo ta'an ilaalla. Forex trading, cryptocurrency fi stock trading. Bu'a qabeessa si taasisan gaafa jennu kun waan salphaatti ta'u miti. Keessattuu forex keessatti ragaaleen argaman akka agarsiisanitti jechuunis qorannoowwan birookaroota irraa argame akka agarsiisutti tireedaroonni parsantii 90 ol ni kufu jedhama yookaan lus ta'u jechuudha. Egaa forex keessatti hunda caala kan isin beekuu qabdan forex trading hojjechuuf namummaadhumti kee murteessaadha. Jechuunis nama amala tasgabbaa qabu fi bilchina sammuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee caalatti daldalli kun muuxannoo barnoota istiraateejii barbaada. Yeroo jennu sadan isaaniiyyuu diijitaal ta'anillee haalli fi akkaataan daldala isaanii adda adda. Haa ta'u malee foorexii fi kiriptoon wal qabatanii deemu. Kunis dirqama foorexii fi kiriptoo hojjechuuf wantoota walitti hidhantu jira. Kana jechuunis keessattuu biyyoota Afrikaa keessatti forex hojjechuuf USD bitachuun dirqama. USD bitachuudhaaf immoo kiriptoo waaleetii barbaachisa. Akkasumas meeshaan xiinxala isaanii irra caalan wal fakkaata. Kana gaafa jennu kiriptoo fi forex garaagarummaa hin qaban jechuu miti. Garaagarummaa guddoollee qabu. Fakkeenyaaf kiriptoon kan hundaa'u teknooloojii blockchain irratti yoo ta'u, forex trading garuu maallaqa biyyootaa, baankii mootummaa, interest rate fi siyaasa irratti. Fakkeenyaaf forex trading maloota xiinxalaa gurguddoo sadi qaba. Isaanis technical analysis, fundamental analysis fi sentimental analysis dha. Wal fakkaatu gaafa jennu haala fi akkaataa isaa irratti hundaa'uun akkasuma kiriptoof illee irra caalan isaanuma kana fayyadamu. Kun iddoo walitti dhufeenya isaaniiti jechuudha. Kanaafuu kiriptoo fi forex trading wal qabatanii deemu jechuu dandeenya. Viidiyoo kana keessatti ammana yoo ilaalle egaa yeroo itti aanutti tokkoon isaanii maal akka ta'an jalqaba irraa hanga maallaqa argachuu dandeessanitti eessa akka eegaluu qabdan maal akka isin barbaachisu jechuunis hanga za'atti ni barattu. Caalatti garuu step by step barachuuf viidiyoo itti aanutti maalummaa forex bal'inaan ni ilaalla.